Tak. Okay, waggaan kee yoo meeqa? Oyi maankii interviin ajjeesee michoo nama. Ja. Yeroon kee hoo? Yeroo meeqa? Wallaaltee. Daa'ima kiiloo eenyuun himaa miti. Mazzaramne. Wayi mee hayyee inni walli seette mee walli si hayyee si dhageeffannaa bareedduuti jeeni qonjoo qashti. Dameko dabetora, dameko dabetora, kunkume yona yona, kunkume yona yona, oromsi tudi dame tu takamada di, ramosi tu silga dame kanani santani, kanani tuntana dame dori adadora, doja sora bati dame wati abadura, seseki kokofi, tu pake marga, aha ya bunsi tu ofi. Marga ada marga, ada mentalabia. Si kalbina yaka, tetap cuya maki. Hukumina, tetap cuya tahu. Qonjoo. Tattaba cuwayyaa maakii jettiin akka keetii sanitti. Arabii bareedduu. Hin dandeessu ishee guddadhu goobas. Oromummaa miidhagummaadha aadaa sabeeku waan guddaadha kokasa ibsu namummaadha uffannaa lumbar garbummaadha akka iddaaloti baalli dangaggoo jeete ijoolleen biyyaa magaalli qalloo nuti sadaa qaamna maaliif bodde qaamna wal qabannee yaana. Zeda Oromo ni kaloko mali ilurra dapat embusora dawate wana no dua milade iromo legala biya chali shono apaga machisime bare ditino no yandala babura ushelu hesa kabenya mamati perform terotesa Ranga dega ma damme kota fin kota bor damme kota fin kota borri wantena undu bistu shole ko masigo da korri damme ko masigo da korri Allah ya sangota beddar bani mali ogori fayuda rose fune mali idinai dimaleya kurmako Warkungaran dan dari sebenarnya di Malaya ada mako kofeora dapari. Kenapa? Ini tahu kalau aku di sini. Yani qonjoo adunya. Gobas. Gobasi. Tahu kofa number. Angana shamat. Dhugaa rabbi. Jawab guys. Arabi gobasi da shi ta kofa andanya da ya. Wallahi maaki namni siitu shaakalchiisee maal naan jedha wallahi takka waa takka yoo anaa jedhu na dhageette malee takka wallahi an shaakalchiisee illee hin beeku kana jedhi jedheen illee hin beeku gaafa tokko beektaa isii sirbitu akkanumatti hin arge yoo deebi'ee ilaalu ni dandeetti mijayyoo. Akka ajaa'ibatti misanuu barii wattaaddara fakkaatti bara zee wallistuu giddin giddeetti yaane qonjoo. Terbiti ammas koflaayuun qabdu gosa dalga babaaddu bareeddu Arabi jalleen amma ka jirii miti bargoobessidha Akuusaa tokko isin yaada baltu amma dabaltaan Urtuun harka kan keetii kan onnee koo kanaafin jakee keessa silaalaa naboojii teessiftee naboojuu sabboontuu Oromoo maaltu si caalaa baryaalallee onnee too fudhattee fedhuu kan jiraatu kan fedhuu kanaa wajjin jiraatu naccimee kee guyyuma guyyaanu onnee siimee dhufte na wallaalii
kan kota ikan kuati yomu si koba kan kesamu germamu si malena lantu ko ijni bojami ketini kanaf kene rabbin kabu dadi ika didugaf kanaf kene rabbin kabu barbadi ikabu kafin jerun ko ti isifi Wallahi. Tokkoffaa. Wallahi maa keessa. Sirbichaa'uu dagatee jira. Sirba kana gara jedhee danda'a wallahi takka dhaga. Dhugaa goonuu hin dandeessu dhugaa. Sammuu bareedaa qabdi. Yaa Maashaallah Rabbi haa guddisu. Arabe tapha ijoollee wayin beektaa? Tapha akkam maakii? Waan ni jiraami wanta akka faaruu maal waliin jaanii hin beektu? Tapha ijoollee beektaa? Hin beeku dhaabde. Yoo nakama beektu hin beeku dhaabde fakkaata. Maqaan Arabee kan qabuudha. Safuu safii. Goobesi dabaluu jamtoodha. Akkasaan jedha. Rabbi isaa guddisu. Akaakaa. Anis akkasini dabaluu baqa maakisha. Maakii yaadaan bulee jaalallee maaf deebisaan ture hinafuu yaadaan karaa bulee marmarii maaf hin si mararree kophaa koo abjuun kuflaa bulee shaggee shurrubbee rufaa nadhaami kamee anumaan dhufaa. Nadhaami kamee anumaan dhufaa ati silaa na yaaddu anuma na baatu diddee cufaa as kommee faayfayyoo namaa ansi yaade qalloo intalaa liqqiseeme maal falli malaa deebisaa maaliif malaa kan biraami bardubbiin jaalalaa shittootiyya shuggutee martuutiyya kottu shirrii koyya lubbuutiyya mi'aas gorii sammuutoo marammarii sin jaalladha kottu nan marmarii maakiitiyya naaf kenni malaa marii. Mariga wajjin Akkasani maakisha wallahi. Imisishan Again taani bar. Imisishan si dhaga'ee duuti dha yemmuu tokko gudi maal. Dhugaa isaaniif gaazexee faffaarsitu. Akka keenya keeki. Maakushaa. Ayyee gaafa yaanaa ta'a qaalii namaa achi maazerii bira dhaquu kee. Ayyee gaa hundi keessanuu faamiliin maakii hundi keessanuu dhugaa rabbi fayyaanaa ta'a galatooma. si galaafate gurbaan barmucaan kun barmucaa xiyyaa bara gaayis jechuun ijoollee gista akka takka dhaloota jajjabeessuu qabnu keessa ni jiran ijoollee jajjabeessuun keessa nama tokkodha shuun. Yaadattanii amma dura ni yaadattanii
Gaafa mana kiyya dhufu fooloo hin qabu ture. Fooloo kuma takkaa hin qabu ture. Xiqqaata fooloo 500 kana qaba immoo kuma takka qaba. Wallee takka wallisee wallee suni vaayiraalii baatee mana kiyyatti maakii kamanaa mijoosan. Achirratti nuti jajjabeessinee manaa yaadattanii gaa. Isinillee qarqaarsa waan tokko tokko qarqaartaniiti. Nutillee itti idaanii waan tokko tokko binnee fi yoo yaadattan si yaadachiisuuf isaa mucaan. Daamatti eessaa fuutee sirbaa turte? Inni gisee sirbu dhageesseeti bara.